mootummaan gandaa kun mootummaa naannoo Oromiyaatiif laphee isaati. Lapheen mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaa gandaati. Mootummaan gandaa sadarkaa barbaadamutti lafa qabatee bu'aa qabeessa ta'ee hin deema taanaan mootummaan naannoo Oromiyaa guutumaan guututti ergamoota isaa karaa guutuu ta'een bahuu danda'a. Lapheen isaa kun garuu rakkoon taane qabaata taanaan dhiibbaa dhiigaa waan adda addaa qaba taanaan valviin isaa dhiphateera taanaan fankishinaal gochuu hin danda'u. Aga barbaadame kaatuu bu'aa qabeessa ta'uu hin danda'u. Kanaas laphee isaa kana tiksuun, kunuunsuun, ga'oomsuun, bu'aa qabeessa gochuun dhimma jiruuf jireenyaati jechaadha. Gandi haga bu'aa qabeessa ta'e mootummaan naannoo keenyaa bu'aa qabeessa ta'a. Kanaaf waan jiru humna namaa baadiyyaa keessa jiru risoorsii akka naannootti qabnu hundaan mootummaa gandaa ga'oomsuun xiyyeeffannoo mootummaan sadarkaa naannoo, xiyyeeffannoo sadarkaa godinaa, xiyyeeffannoo sadarkaa magaalaa fi aanaa ta'uu danda'u irra jiraata. Humna namaatiin leencollee barbaachisaniin mootummaa gandaa ga'oomsuudhaanidha rakkoo uummata keenyaa kan eegu. Mootummaa gandaa bu'aa qabeessa gochuudhaan mootummaa naannoo keenyaa bu'aa qabeessa kan goonu. Ce'umsi hunda galeessa ta'e dhugoomuu kan danda'u mootummaa gandaa yoo lafa qabsiisne qofadha. Kanaaf amma jijjiiramaa fi yaaliin tokko tokko godhaman jiraatan malee ce'umsa hunda galeessa ta'e keessa hin galle. Gandoonni kunis tajaajila xiqqoo akka kennan qofa hin taane tiraansformeeshinii guutuu akka dhugoomsan kan eeggamu. Gama siyaasatiin, gama dinagdeetiin, gama hawaasummaatiin ce'umsa guutuu baadiyyaa Oromiyaa keessatti fidanii jiruuf jireenya uummata keenya sadarkaa barbaadamutti akka ceessan kan eeggamu. Isa kanaaf hooggansi gandaa ergama kana fudhatee baadiyyaa Oromiyaatti galeera. Guyyaa guyyaadhaan aarsaa qaalii kaffalaa jira hooggansi gandaa. Aarsaa qaalii guyyaa guyyaatti kaffalaa jira. Aarsaan qaaliin guyyaa guyyaatti inni kaffalu kun misooma uummataatti ce'uu danda'u irra jiraata. Ce'umsa dinagdeetti, ce'umsa beekumsaatti uummata keenya waa hundaan aangomsuutti ce'uu danda'u irra jiraata jechaadha. Ergama guddaa kanaafidha leencolleen har'aa kun kan dhiyaateef. Motorri 6,800 dhiyaate kun gandoota keenya caalmatti uummatatti dhiyeessuudhaaf. Gandoota keenya aanatti dhiyeessuuf oduu hin taane hooggansa ganda keenyaa uummatatti dhiyeessuudhaaf. Hooggansi gandaa kana qaba motora kana har'a argate caalmatti gadi bu'ee uummata isaatti siqee tajaajilu, uummata isaa ga'oomsuu, ceesuu danda'u irra jiraata jechaadha. Kanaaf hooggansi gandaa mootummaan keessa waadaa waan isinii gale isinii dhiyeessee jira. Kunuunsaatu itti gargaarama. Aanatti deddeebi'uuf oduu hin taane uummatatti deddeebi'uudhaaf, uummatatti siquudhaaf, uummata ittiin gargaaruudhaaf itti gargaarama. Motorri tokkoon isaayyuu magaalaa irratti mul'achuun irra jiraatu. Barana gandatti risoorsiin dabalataa dhufee jira. Bu'aan dabalataa, ce'umsi dabalataa, injifannoon dabalataa uummata keenyaaf in eeggama jechuudha. Gandi humna dandeessisu. Mootummaan naannoo Oromiyaa gufuu kan ta'u akka sirnoota kanaan duraa uummata keenya to'achuudhaaf, uummata keenya saamuudhaaf, uummata keenya bituudhaaf caasaa irratti ijaaramee miti caasaan mootummaa naannoo Oromiyaa. Caasaan mootummaa naannoo Oromiyaa uummata keenya tajaajiluudhaaf kan uumamedha. Kan uummata keenya bituu barbaadu, uummata keenya cunqursuu asifachi deddeebisu diina uummata keenyaati. Caasaa mootummaa naannoo Oromiyaa miti. Amala sirna durii darbe sanarraa warri dhaaltan amalicha sirnichaaf deebisaafi. Yookaan immoo iddoon keessan asii miti sirnichatti dhaqaa galaa. Sirni inni tokko tokko awwaalameera, tokko tokko immoo awwaalcharra jira. Achitti dhaqxanii jooyin gochuu dandeessu. Sirni kun uummata tajaajiluuf, uummanni akka of danda'u, uummata waa hunda dandeessisuudhaaf caasaa ijaarramedha. Mootummaa ijaarramedha. Amala kana qabaachuu danda'u irra jiraata. Kanaaf isa kanaaf immoo caasaan gandaa waan gaarii jalqabdanii jirtu utuu hin jallatin ce'umsa guutuu fiduudhaaf jabaatanii akka hojjettan hooggansi godinaaf hooggansi aanaa kana jabeessanii akka dandeessistan akka lafa qabsiistan asumaan imaanaa isin jechuun barbaada. Motorri kun kan dhiyaate kaayyoonsaa gandi aanaatti akka deddeebi'u miti. Gandi tajaajila hooggansa achi jiru tajaajila dhuunfaaf akka fayyadamu miti. Bu'uurri isaaf ijoonsaa lafa uummanni keenya jiru
ummata waamurra ummata bira ga'ee hooggansa akka tajaajiluuf yaadameeti. Hojiidhaaf aanaatti dhufuun hin danda'ama. Haa ta'u malee xiyyeeffannoon isaa hojii irratti jijjiirama bu'uuraa fidaa kan jedhu yaadamee waan ta'eef itti fufiinsa akka qabaatu sirna suphaa obbo Yaadataa wajjin hojjenna. Ispeeriin akkamitti dhiyaata, akkamitti immoo jiddu galeessi suphaa jiraata. Namoonni mootora kanatti fayyadamanis naannoo isaaniitti suphatanii tajaajila itti fufsiisuu akkamitti danda'u kan jennu marii bal'aan godhameera waan ta'eef mootoroonni kun itti fufiinsaan akka tajaajila kennanis yaadame. Haala kanaan mootora waligalaan bitaman kan keessaa xiyyeeffannoon keenya inni guddaan aanaa fi ganda baadiyyaati. Kanaaf mootora 6,800 kan bitame gandi baadiyyaa Oromiyaa keessa jiru 6,327 hundi isaanii fayyadamaa mootora kanaa akka ta'an dhiyaatee jira jechuudha. Aanaan baadiyyaa Oromiyaa keessa jiru 294, aanaan magaalaas 52 hin jiru. Garuu dursi kan kennameef aanaa baadiyyaa waan ta'eef aanaalee 292 kana keessa kan jiran gandoota 6,327 kanaaf kennuudhaaf dhiyeessinee jechaadha. Gandoonni warri magaalaa immoo haala biraatiin yeroo biraa sagantaan kennamee kan deeggaraman ta'uusaa asumaan ibsuun barbaada. Egaa mootorri kun adaraa jechuu kanan barbaadu kun sibiila tokkoffaa dandeettii ofiitii barbaada. Kanaaf yeroo dheeraa akka tajaajiluuf namoonni kana oofan leenji'uu qabu. Kanaaf ejensii geejjibaa wajjin mari'ataa jirra. Akkam ta'ee leenjistootaa kenninee hundumtuu sadarkaa aanaatti oofuu isaa dura waa'ee mootora kanaa beekee oofuu danda'a akkamitti fayyadama kan jedhu mootoraaf namni haaraa kan taane hin beekna. Garuu immoo amala ol ka'iinsa akkasii kan qabu kanarratti balaan tokko akka hin geenye yeroo dheeraa akka tajaajilu kunis yaadamee jira.